Bonsa International Taekwondo Sport Club. Labi Bonsa International Taekwondo Sport Club bulchiinsa magaalaa Godaay keessatti leenjiiwwan ispoortii garaagaraa kennuudhaan beekama. Ispoortiin fayyaadha, ispoortiin jaalala, ispoortiin tokkummaadhaaf, ispoortiin beekumsaaf kan jedhu dhaadannoo isaa godhachuudhaan dargaggoowwan humnoomsuudhaan cinatti beekumsaa fi dandeettii garaagaraa gonfachiisuudhaan qooda ispoortii biyya keenyaa keessatti gahee isaa baachaa jira. Bonsa International Taekwondo Sport Club. Hundi keenyaa'u sagantaa jireenyaa keenya keessa ispoortii haa buufannu. Kottaa ispoortii baradhaa jechuudhaan wayita isin waamu gammachuu guddaadhaan. Teessoon teenya bulchiinsa magaalaa Awwadaay. Lakkoofsa bilbilaa 942 yookaan 9151433 irratti bilbiluudhaan qunnamuu dandeessan. Bonsa International Taekwondo Sport Club. Então fazer o quê?